Ayyeen akkam jirtu? Ani nagaa koodha. Kun fuula Ifaatuubiiti. Ifaatuub akkuma mala isaatii viidiyoo seenaa gara namaa yoo ta'u qabatee isiniif dhiyaatee jira. Isa dura garuu fuula yuutuubii keenyaaf haaraa yoo taate sabskiraayib gochuun eegaliin dhaamsa keenya. Maarreen sabskiraayib ammuma godhi. Viidiyochis akka kanattiin isiniif dhiyaata. Mucattiyoo akkam goote. Gaazexeessaa Keevin Kaartar jedhama. Lammii Afrikaa kibbaa ture. Beela guddaa bara 1993 akka lakkoofsa alaatti Sudaan kibbaa mudate irratti jiila mootummoonni gamtooman gara sanatti tolooltummaadhaaf ergaman waliin achitti made. Guyyoota keessa gaaf tokko suuraa harmaan gadi kaase. Beeliitti jabaannaan mucaa mataa isaa baachuu dadhabee lafatti oofifamee jiruu fi mucicha nyaachuuf gogocorroo du'a isaa eeggatu. Dhuguma dubbachuuf suuraa gara namaatu ture. Mucichi dadhabeera. Deeggarsa nyaataa tattamaa argachuudhaaf yoo baate umuriin inni addunyaa kana irraa qabu waan xumurame fakkaata. Gad jedhee hafuura dhumaa baafachuuf jechaa jira. Foon lafee isaa irraa dhumee lafee qofa ta'eera. Umurii itti qofaa ta'uun malleetti qofaa isaa bakkee irra jira. Rakkoo hamtuu sana irraa kan ka'e yeroo malee bobaa harmee isaa jalaa ba'eera. Walumaa galatti kana booda jireenyaaf abdiin qabu. Suurri kunis yeroo muraasa keessatti dhimma guddaa addunyaa kanaa dubbachiisu ta'uu danda'e. Ji'oota muraasa booda baruma 1993 akka lakkoofsa alaatti gaazexaa New York Timesitti gurguramee maxxanfame. Guutummaa addunyaa irratti namoota hedduu qaqqabe. Badhaasa gurguddaas injifate. Keevin Kaartar beekamtii fi ajaa'ibsiifannaa guddaa argate. Gaaf tokko ibsa gaazexaa inni gaazexaaf kenne irratti ture. Egaa gaazexeessaan tokko gaaffii inni hin eegin kan isa gaafate. Gaaffii kun kallattii jireenya isaa guutummaatti jijjiirte. Gaaffii inni irraa fuun dandeenye ture. Gaaffiin sunis mucattiyoo akkam taate oolchiteetaa kan jettu turte. Battalumatti naasuun isa weerare. Qaamni isaa dafqaan dhiqame. Ija babbaase. Dubbachuuf jecha dhabe. Afaantu hidhame. Achuma taa'ee yaadaan ganda beelaan miidhamte kan Sudaan kibbaatti argamtutti malee. Namichi gaaffii sana gaafate garuu biraa hin hafne. Yeroo lammaffaa gaafachuu isaati. Ammas siinan jedhaam jedhee mucaa xiqqoo sana oolchiteettaa moo suuraa ishee qofa fiddee dhufte. Sana caalaa achi turuu hin dandeenye. Miira isaa to'achuu dadhabe. Saganticha addaan kutee ba'e. Guyyaa sana eegalee qofa galeessa ta'e. Ija namaa baqate. Of lole. Qaccee gaabbiin reebamee ittiin miidhame. Waa'een mucaa xiqqoo inni du'aaf kennee dhufee sammuu isaa boqonnaa dhawwate. Badhaasa guddaa sana fudhatee isa booda ganda baadiyyaa bareedduu keessatti dhalatee guddate. Gara Paarkmoor deemee dhalatee waggaa 33tti of ajjeese. Reeffa isaa qofatu argame. Yakkamaa of taasise. Murtii du'aaf itti murteesse. Mucaa xiqqoo du'aaf kennee hordofe. Of ajjeesuu isaa guyyaa tokko dura firootaa fi hiriyoota isaaf yaadannoo xiqqoo barreesse ture. Akkana jedha. Waan an qabu irraa hir'isee hin kennineef of jiraachisuuf jechaan hojii koo qofa hojjedhe. Mucattiin du'a waliin otoo wal'aansoo wal qabduu gobocorrichi nyaatee ishee quufeera. Ta'a mucattiin irbaata gobocorroo taate. Ani immoo beela ishee nan badhaafame. Kunis daandii du'aa mucattiin imalte akkan imaluun gaabiin na dirqisiise. Firoota koo nagaatti. Namni yeroo beelu yeroo rakkatus calistanii hin ilaalinaa. Yoo argitan immoo yoo dhabdan illee waanuma qabdan irraa hir'isaa gargaaraa. Madaan sammuu dawwaa ittiin fayyitan hin qabu. Madaa sammuu irraa oolchaa. Carraa arganne hundaan yeroo qabnu hundumatti bakka jiru hundumaatti waan qabnu hundumaan nama gargaarsa barbaadu hundumaaf waan gaarii haa goonu gargaaru.
Egaa kun seenaa gara namaa nyaatudha. Kan nu yabeeffanne kitaaba Eebbisaa Baay'isaa Abjuuwwan Gurguruu jedhamu irraati. Ifaatu ammas seenaa adda biraadhaan nama walitti deebinutti nagaan nuuf turaa isiniin jedha.